بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما جمعت بلينكيا وردفتوتكيا بقرب نجاح في كان جان جاتني هذا اسمه براتمي إتو بنتشا كاميرا تفجر دينا بشكل بيفكنا كوبي فريرا بنتشا كما تشنكورته كاسون استماع شنكتياري لكم أما جل كبجرا وعند مراد في فريد بنتشا كيا شنكورته كاسون استماع أما لستيك يارا خيرا كنا زي تقول جرا شو كنتريك نقول جرا أما شو كنتريك نقول جرا kalau aku berbeda ini kita sekolah berbeda asal bola akan so gede ini bisa baik kawan tip coba ya berbeda pan black pepper saja misalnya kunis warna daun terwani kalau ini mix spicy lama pan aroma tinggi juga kan sama cukup dikit nak jadi berbeda begini Negara bisa suka baju, negara bisa suka bah, tidak ada yang suka bicara. Aku mau kasih kana, amma ini bicara ya, tapi ini semua dia kena menggunakan surat, so biskan juga, amma macam-macam nak baju. Macam bisa suka baca curah kita bilang, bagian teman-teman dia kamu black suka teman-teman black curah, bisa kawan tip bisa bawa tip berbeda sun bisa tu nama kubah kemana itu, karena fi jero ini bisa tu berbeda seperti zait tidak kubah tip bisa itu, kita sebut teman-teman itu baca, so amma makanya bisa jual teman-teman itu. Masih bisa masak kalah, jadi teman-teman yang pokok bisa masih bisa terbuat dan cara apa itu. So, cara dia kalau makannya, katanya kopi saja. Jadi mereka yang buat. Amma seperti karena khawatir aja. Yo, apa aku berbadan
Yoo barbaree qabaatan kanaan jechuu dandeenya jechuudha. Tomaatuu keessa yookaan ammoo salsaadha. Maqaa akkana fakkaateera. Haga ammaatti bishaan ittiin goone jechuudha. Bishaan malee bilcheessu jira jechuudha haga ammaatti. Ittiin osoo hin gubatinii kanaan bilcheessaa jechuudha. Amma egaa timaatimni waan hojjetu godhee booda Allah akan dry juga bisa kana fakkaata. So agama bishaan tunggoon bishaan malee dinicha keessa akkuma agartan kana qopheeffateera. Dinicha yeroo andichaa yookaan ittoo boroo hojjettan bishaan keessa kaa'uu qabda yoo murtanii kaatan bifaan gurraacha akka waan ta'eef. So amma amma stakka harus kata kamat so bishaan tunggoon jechuudha kana amma egaa timaatimis itti nadhee booda dinichaas itti nadhee booda akkam akka ta'e ilaalla. Oh mashallah bifa kanaan bishaan malee kan goone Shamarera la distisa songu batini songu batini kun sababa timaatimni itti waliin akkas ta'e jechuudha. Timaatimni bishaan mataa isaa qaba. So akkas eega ta'ee booda amma dinichaan bishaan barbaachisa dirqama waan ta'eef bishaan ho'aa hin qabaas tura kunoo ho'aadha. Akkuma agartan bishaan kana ele son jechuudha. Akkuma fedhii keessan jechuudha. Baay'ina ittoo sin barbaadu murteessa. Kana fakkaata. Yeroon qophaa'etti walitti deemina jechuudha amma galatooma. Amma tumarra geenyeerra. Akkuma agartan kunoo bishaan murera dan fakkaata masallah tabarakallah hedduu dhugaadha. Bikkaata wala barbaadan bifuma kanaan akkas gootanii yoo cabe bilchaatee jechuudha. Argitanii kan laaltanii yookaan caccabuu isaa agartan bilchaatu isaatee jechuudha. So amma dharaa qaba. Dharaa biyyaaf dhufa. So dharaa biyyaaf dhufa. Dharaa turun dirqama osoo hin taane awwaan qabuuf akkasumas dharaa waan jaallattuuf jechuudha. Oh mashallah bakka hedduu urgaa'aadha. Amma xumurreerra istoovii kiyyaa dhaamseera jechuudha. Eegas ammoo abbaan barbaade buddeena nyaata daabboodhaan nyaata boodiyoo qopheessee dhiyeesse isin isa akka dhiyaatu akkuma fedhii abbaatti hundaa'etti galatooma.
bifa kanaan qopheessee jechuudha. Adam taasifas. Bifa kanaan namni yoo buddeena hin qabaatin daabboodhaan bifa kanaan dhiyeeffachuu hin dandeenya jechuudha. Kanaaf yoo isin ilaaltanii komentii akkasumas subscribe fi yaada keessaniin akka nama bira dhaabbatan jaalaf kabajaan isin gaafadha. Galatooma isin jedha obboleen kiyya.